akkam bulti? Nagaa akkam? Loomi yeroo ibiddi si qabatu maaloo fidi koo. Tole bulte. Tole siin fida. Loomi ko. Maaloo talakwaan tokko sarrakkisa kootu. Anoo kanuma yoo xaawwachuu dadhabeera bareeddu kootu meegeefti ko kanuma gadi naa. Tole. Ishoo kormee ko. Guddaadhu. Amiin. Loomi. Maaloo al tokko kootu daabboo suuqidhaan abiti. Tole ayyoo. Daabboo lama. Tole. Guddadhuun tala ko eebbifame. Akka moolta warra mana Loomi ko kuno si dhufe. Eessa turte? Maal taate Loomi? Rakkoo jira moo? Ani uumaan taane ati garuu eessa turte? Jaalallee koo bira. Yaasi. Kun naman kofalchiisu. Miila keen boqochiisu taanaan akkasi dhukkubuu beektamti? Tasgabbaay malee maal taateen talakoon ollaadhuma kanaan okkolaa dhaqee buna dhugee dhufe. Doktariin miilli kee fayyuuf torbee 6 fudhata siin jedhe. Amma mooreefu torbee 2 iyyuu hin gunne maaliif callisteen teessooti? Maaloo mana keessa taa'uun nan uffisiise. Ani al tokko mee eenyu tangafatee eenyu quxusu akka ta'e naaf galaan jiru. Naaf iyyuu naa galaan jiru. Ati immoo kanuma dhiphattu wayii callistee ma dhiphatta. Maal godhu re'aatoof hin kunuunsitu? Booddee waan jalaa taatee Na dhagaye ani kibbeen yeroo dhiyootti duudhaaf yaadan qabu. Garuu fayyumatti lafaa kaateetu dhiphattu kunoo umurii kee malee dulloomaa jirta. Baay'ee taphatta. Maaloo dadhabbii kottu malee as kaale. Beektamti obboleessi kee. Askale. Maaloo maal taate dadhabbii kottu malee. Hanna. Kottu mucaa sossobi. Kottu kana si kaasanna. Gundoo sanas dhaqi kaasiif. Himboyin sariiko. Himboyin. Callis. Si Hanna. Kottu kana kaasi. Gooliin maal siif godhee si callifteen taphattu? Maal jechuu keeti? Ati goolii eegaa miti? Waanuma baay'ee beektus tiin fakkaati mee? Dhiisi malee. Rukuttaan adabbii yoon alate mee'oo? Gareen kee ni moomanii agarta. Deembadasi. Tasgabbaa'e malee Roonaaldoo. Jechuu mo'iti kun immoo. Wayyoo dabaree baay'ee qaba. Hayyoon booda baanbannee hojjetameettiirti. Maaloo nuuf haa godhu? Hin dhageenye waa'ee daawwitii fi waa'ee ishee sanuun tala baadiyyaa namni hundumtuu waa'ee masaantaa. Hodhu Tsaggaa dabaree qabitiin eegi. Ani immoo intala sana iddootti galcheen dhufa. Dhiisi fikirin ta'u. Sababii kootiin akka nama hojii bololtuun barbaadu. Maal jechuu barbaaddeeti? Ati obboleetti koo miti? Na eegi nan dhufa. Akkamisin? Oduu kee itti fufi malee maaf calliste? Maal akkaasaa turreeyyuu irraa fadheera.
Ansi yaadachisu moo? Waa'ee mucaa daadaa kootii haasaa turte. Isheef Daawit waan lagatti hojjechaa turan haasaa turre. Argiteetta? Hin argine garuu namni hundumtuu waanuma kana haasaa ture. Ati waanta dhageessee hundumaa amantee bakka hundatti facaaste jechuudha. Kana qabu dadhabde moo? Lakki boo gatiittiin qophoofnee fida malee. Yeroo hundaa qophooftee eeguu qabda. Golee eegaa miti ati. Haala kanaan itti fufnamoo muun keenya noole. Sila immoo dirree kubbaa dhufeensi dhabe. Na dhukkubeeran dhufu itti hedhan. Sila xiqqoo ishee na dhukkubee ture. Maali? Hin sodaatte moo? Eenyutu? Tapha jalaa miliquufi? Lakki boo. Anaan na soobuu hin dandeessu. Sodaattee yoo ta'e dhugaa sanatti himi. Hin sodaanne siin jedhe miti. Hin sodaanne taanaan immoo wajjin deemta kamar rakkoo qabare. Maal taatee bu'aa jirta? Ammas kuftee yoona jalaa cabdee jedheen bu'aa jira. Ani dhiphina kee kana yoo maal godhe wayyaa? Sittin hojjedhe miti shunkurtiitu na gubeetu. Mee haxaban dhadhaa naan jedhi mee dhadhaa. Hojii qabadhee nagarta miti? Afaan keetiin kukkuttamoo? Nan sobe? Lakki hin sobne. Tole, maaltu jira kannadha? Loomiin tala koo an baay'een si jaalladha. Itittuu naan jedhi itittuu. Maaltu jira kan itittuu? Atillee hojii nama hojjechiiftu. Ibidda naan jedhi ibidda. Maaltu jira kan ibiddaa? Atammayyuu mucaa xiqqoodha. Akka hiriyoota kee taphachuu qabda. Reefu jalqabu keenya isa deemta? Tasgabbaa'e malee distii fudhachuuf hin ka'im. Amma ittoon kun bishaatutti wal gadhiisuun hin jiru. Ishoo. Kunoo barsiisa. Galatu. Gitaara akkamitti qabattee dhufte? Mana keetiis akkatti shaakaltuuf jedheetanii. Anillee mana gitaara qaba. Garuu maatiin koo mana barumsaa fudhadhee akka deemuuf naan eeyyaman. Akkati qabdullee nan irraanfadhe. Garuu nama na barsiisu nan barbaada. Ati nan barsiistu? Osoo hin danda'e baay'ee natti tolaa ture. Garuu beektaa lammummaa yeroo hin qabu. Baay'ee nama aarsa. Ani sagalee bareedaa hin qabu. Garuu garee muuziqaa keessa galuuf immoo gitaara sirriitti danda'uu hin qabu. Anis akkan hin dandeenye osoo hin beeku tole siin jedhee booda si gaddisiisuu hin barbaadu. Kanaaf malee rakkoo hin qabu ture. Tole. Zaga, guyyaa guutuu dibbee rukuchaa ooluuf immoo? Lakka akkas miti, dibbee rukutuuf jedhee miti. Nuun qormaata keenya darbuuf seeraan qo'achuu qabna. Isaanis qo'achaa jirti. Callisi maaltu sitti haasa'isiin? Dhugaa isheetiin nuti qo'achaa turre. Maal haasaa jirtu? Dhuguma isheette. Itti agarsiisna. Bira 1895 weerara xaaliyaanii. Garuu uummanni Itoophiyaa eenyuyyuu hin sodaatan.
Yaaluu barbaadda? Eeyyee wanta ati qo'attu akka yaadattuuf si gargaara yaali. Inni anaaf waan ta'u miti. Yaali Fiqir. Garuu al tokko qofa na yaala. Tole. Isa kanadha. Eeyyee. Qophoofteerta? Hanga 1896tti waraanichi itti fufe. Waraanni Itoophiyaa biyya isaa waan dabarsee ilaadhu jedheef. Ittisaan goolii haala baay'ee nama ajaa'ibsiisu kubbaa deebisuu danda'eera. Egaan haala nama dinqisiisuutiin gara goolii isaaniitti dhiyaatanii tapha gaarii ta'e taphachaa jiru. Taphataan lakkoofsa 6 Maal taatan abadha malee dhaggeeffachaa jiran an jeeqina. Arguu danda'eera. Taphataan lakkoofsa 10 haala nama dhiyyuutiin kubbaa qabatee gara fuulduraatti deemaa jira. Maal akka goota agartee? Dhaabbadhu! Dhaabbadha! Ammas taanaan kubbaa dafii jalqabame ammaa haala ateetiin taphataan lakkoofsa 6 kubbaa qabate. Taphataa sarara dursaatiif laachuudhaan haala ajaa'ibsiisaa ta'een Tapha tokko simta agarsiisu. Isin keessaa eenyutu qodaa kana dafee dhiqee raawwata? Tole. As taa'a. Sarara duraa isaanii haala gaarii ta'een kubbaa qabatee gara fuulduraatti deemaa jira. Ati kunoo kana dhiqe. Ishoo qaxalee. Gara fuulduraatti deemaa jira. Haala ajaa'ibsiisaa ta'een taphattoota ittisaa 3 darbuudhaan yaalii guddaa taasisaa jira. Gool! Dhuftee Fiqir. Turtee maal dhuftee? Xiqquma. Akkamitti? Nagaadha? Nagaadha ata? Si jira. Jira. Sagalee koo caala gitaarri koo sin jibbisiisa miti? Lakki. Sagalee kee irraa hoo gitaarri keessaa fees. Dhiisi malee. Dhuguma. Waa'ee shubbisa keetii garuu ani hin beeku. Keessuma moosa dhuma irratti akkas jette sana. Of jechuu akkuma nama daalsii danda'u. Sirriitti dhaka. Yeroo darbe harmee waliin mana cidhaa deemee jechuudha. Ittiin agarsiise ka. Si gaddaniitu ta'a. Dhiisi malee garuu irra caala harmee kootu hin jaalanne ture. Kanaafan bar waa'ee baandii sana itti himu sodaadhe. Fiqir, ani garuu daftee sootti himtee si wayyan jedha. Ati immoo shubbisa kee dhiistee gitaara kee otoo seeraan shaakalte si wayya. Fiqir? Garuu mana dursaa keenyatti ijoollee waan argan sitti fakkaata? Eeyyee, anuun waa'ee isaa sitti haasa'uufan dhufe bara. Jalqaba irratti hundi keenya beeksisa baay'ee hojjechuu qabna. Isaan booda immoo dandeettii shubbisaa yookiin immoo nama meeshaa muuziqaa sirriitti taphachuu danda'u gaafanna. Nama qaxalee akka kee yoo arganne. Lakki, ani illee baay'ee hin danda'u. Inni dhimma yerooti. Ammayyuu baay'ee fooyyofteetta bara. Dhuguma keeti? Dhuguma. Maal ta'a yoo miila kee kana boqochiiftee? Ati immoo beektamni akkan iddoo tokko taa'uun jaallan. Amma sitti fooyya'utti mannu. Hundumti keessaniyyuu dhukkuba koo arbeessuu jaallattu. Atis doktarichis. Yaa bareedina. Anuma akkoo keetti baateem. Dhuguma yoo sin uffisiiseera. Dafeensii dhufa tolee innu. Yoo deemuu baatte hoo? Maal jechuu keetii innu? Kaffaltiinaaf oofficharra kaffalama miti? Isa booda immoo hoteela sana qulqulleessuu deemta. Anoo ammoo ba'aadhuma sitti ta'e. Innu. Kana boodatu akkas jettu akkas hin dhageenye. Oliif gadi jettee natti na guddiftee immoo itti lakkaamu? Raadiyoo sii banunnu? Maal akkanaa godhuufin? Ani yeroo amma keetii wanta reediyoo jedhamu hin qabuun ture. Hiriyoota koo wajjin walitti qabamnee taphanna ga'a. Maal jedhee sittimu?
jalqabdee moo toleen nu aan deemuu kooti hanga dhufuutti xiqqoo boqodhu. Mana cerah sana tu aku makan nanti dinner steak kan tan. Iya kah? Maanni kana akkasisin kofalchiisu Akkamayyuu fooyyooftanii? nagaa kooti fooyya'eera. Ammayyuu dhufaatiin koo hojiittan deebi'a jedheen abbaa kee gaafachuu dhufe. Abbaan kee hin jiru moo? Hin jiru. Torbee jaha fedhamiti boqonnaa kan isin jedhanii turan. Dookterichillee akkas jedhe. Garuu waa'ee miila kooti ana moo isatu beeku? Lakkaa eegabe waan dooktorri isin jedhelee sirriitti dhaga'uu qabdu. Maaloo hojii malee bakka tokko taa'aa ooluun na jibbisiise. Du'ii kee ilmoo koo na nuffisiise. Jedhaa gara tapha keessanitti deebi'a. Akkas taanaan eegabe asumaan duukaa tura. Ani fi fiqir mana barumsaatti baandii dhaabuuf jennee eenyutu akka irra daansii danda'u wal dorgomaa jirra. Akkas taanaan immoo anis keessan jira. Jedhika. Maal taatan ayyoo miila koo. Maal taatan ayyoo? Suuta jedhami asirra taa'a. Wayyoo miila koo. Nagaa keessanii? Amma naa wayya. Alam ko. Loomii kootu argitee bar. Sagalee baay'ee laphee namaatu qabdi. Torbee darbee mana barumsaatti beeksisa maxxansnee turre. Ijoolleen sagalee bareedaa qabdan dhuftanii dorgomuu dandeessu jennee loomiin garuu dhufne. Akka ishiin sirbuu dandeessu hin beeknu turre. Sirriitti sirbite malee. Sagalee maal fakkaatu qabdi seetan. Ituma tolee jettee isinii wajjin naa sirbite. ቻልበት ካረጅ አስተሳሰብ ላለመኖር ማሰብ ገብቶኛል ጊዜ አስተምሮኛል ዛሬስ አንተ ሞጅ ቢሳ ከዚህ በረደሎ ተቆርጌም ቤኩ ኒሞ አምተኒ ሚቲ ማሬ ስለዩ ገሬ ኪኪ ሶ ለመንቴን እንጅሩታን አንጠ ቢከዩም በሬዱ Isi malee absiitti dhaaf jedhanii rakaa'eem. Ani immoo beektaa naaf rakkeesse seeni. Akkamitti siifsitti fakkaata? Obboleettiin gaarii tokko akkas godhu miti. Obboleessaanii gaafa dirree kubbaa miillaatti deebi'u bishaan bulluqa qopheessuuf. Isi malee akkuma nama moo'ee dhufee hin ta'in. Maal jettee? Ammoo isumaamis qixxee mana jaallachuu qabda tole. Obboleessa keetii man. Jedhi siif haa ta'u. Garuu taphni keessan akkam ture natti himneem. Gurbaas Daawit jedhan sana dhaqa. Daawit maal godhe? Dhiisimee aboo waa'ee sana gaafatan. Loomi ishoo dhuftee intala koo. Kunoo baandii muuziqaa keessa sii galega. Innu waan hin taane naasa'in. Yookiin ati galika? Alemii fiqiri nama sagalee gaarii qabu barbaadaa jiru. Loomi koo maaloo amma sirba tokko nuuf sirbii? Sagaleen kee akka bareedu dhageenyeerra. Isa waan nuun jettu namani naani. Maaliif hin amanan? Akka koo isheetii sagalee gaarii qabdi jechuu kootu namanamu moo maal jechuu keeti? Gubeleye ate gubeleye ate gubeleye Isi malee maal taate? Gubeleye ate gubeleye
Gubileye koç bel kasufau Gubileye hidi meşbihal Gubileye belbi udadayn Gubileye bana ya gubihal Nagaadha? Qo'annu tole. Ati garuu maaliif akka warra gara biraan taatu? Maal jechuu keeti? Asuma sirreerra ciisee nakkutee na cabsee kan jedhu barbaadamoo? An akkas hin jenne. Anamma lubbuun jiraadhutti sirriitti gammadee jiraachuun barbaada. Mee amma sadhiisiitii xaba sila jalqabnetti fufna. Ulullee naan jedhe ulullee. Siinin jedham. Maaltu jira kan ulullee? Jireenyi baay'ee ulfaataadha al tokko tokko yoo kolfan malee. Cuukkoo naan jedhi cuukkoo. Maaltu jira kan cuukkoo? Irra keessa nan kolfa. Nagaddus keessi koo. Baaduu naan jedhi baaduu. Maaltu jira kan baaduu? Gadda kee dhaga'uudha kanan barbaadu. Tole tokko naan jedhi tokko. Maaltu jira kan tokko? Kan biraa maalan qaba? Gaddi koo kan mucaa koo. Dhadhaa naan jedhi dhadhaa. Ammas moo? Eeyyee. Tole maal qabda kan dhadhaa? Mucaa kee jechuun anaaf immoo haadha. Baay'ee ariifadheera. Amma naqee ishee argutti. Ati erga deemtee booda ana eenyu nan qaba? Jabaadhuun tala koo. Hin sodaatin waan ta'u. Kottu. Kottu loomii koo. Na bira kottu. Kottuun siin jedham. jalqaba kubbaa qabu farkii baay'ee cimaa ta'uu qaba. Laalime kan koon agartu. Cimaadha miti. Lama tarka kana cimaa. Aboo kana dhiisaati gara daree deemna. Ati kubbaa Hailee. Siini swaamerti. Nagaadha. Akkamati. Akkam. Nagara. Jira. Barnoonni akkam. Baay'ee gaariidha. Tole. Maal sitti fakkaata Hailee? Haannaan baandii keenya keessatti akka galmooftuuf akka ati nuuf amansiistu barbaannee turre. Sagaleen ishee tokkoffaadha miti. Baay'ee bareedaadha. Egaa inni goosuma keenya bari. Garuu nu diddee bara. Kanaaf ati na amansiisi jedheen. Maal rakkoo qabaree? Dhuguma keeti? Ati ishii naaf amansiiste jechuun anaaf maal jechuu akka ta'e hin beektu dhugaa. Siif na amansiisaati yaaddee rakkoon qaba. Namni biraas dhufee akka dorgomutti miidiyaadhaan siif hin himan. Tole inni baay'ee yaada gaariidha. Garuu inni guddaa waa'ee annaati. Inni akkuma teetti yaadate. Rakkoon qaba. Tole Hailee. Baay'ee galatoomna. Homaa rakkoon qaba.
Daawit akkam. Inni laga bira akkam ture. Tsagga. Nagaadha? Nagaa maaliitu jira? Hundinuu Daawit naan jedhu. Isu waa'ee isaanii hin dhiphatiin iddoon laatiniif. Ani warri koo akkanatti bira dhugaafanii erga hin abaarame. Maal haa ta'uyyuu ati maatiin kee lubbuun jiru. Ani lachuu isaanii dhabeera. Wiyyuu jabaadhu. Ka'ummaan akkam akka ulfaatu anaafis naa galasiin jechuu barbaadeetan. Akkamsiin garuu. Gaarummaan isaa garuu akkoon koo jirti. Ani immoo asii eenyuyyuu hin qabu. Hiriyootas hin qabu. Akkasillee hin jedhin. Amma mana kitaabaa deemuufani na wajjin deemuu dandeessaa? Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Mooraa mana barnootaa keenya keessatti seenaan guddaa hojjetamaa jira. Baandii muuziqaa barattoota shamarranii dhaabuuf dorgommiin guddaa taasifamaa jira. Yoomii fi eessatti isa jedhu yoo barbaadan immoo mana barnootaa keenya keessatti beeksisota maxxanfaman hunda dubbisuu dandeessu. Garuu muuziqaa sana feeruu koon dura Alamuu Lugeetaa, hojiin ati hojjechaa jirtu kun baay'ee dinqisiifamuu qaba jechuun barbaada. Alam, muuziqaan kunis siifidha. Ammallee baay'ee ifa baaste. Maal? Isaayyuu maaliin jetta? Alam mana barnoota keenya keessatti seenaa guddaa hojjechaa jirti jettee odeessita. Ana akkas hin jenne. Ana maaltu na falmisiise? Waan hundaafuu maaliif na barbaadde? Maal sitti fakkaate? Seenaa guddaa kan hojjechuu danda'an ati yoo isaan waliin taateedha. Baandii keessa gal jechaa jirta? Weellistuu baay'ee barbaadaa jiru barra. Anallee na gaafatanii akkan hin dandeenyetti himeera. Aha, tole jedhin malee. Hin jedhuun. Ani hojiin hojjedhu baay'een qaba. Turi maal seete Anna? Maaloo anumaaf jedhiiti. Dhuguma kee akkas jettee na gaafachaa jirta? Ganama hanga galgalaatti hojiin ani hojjedhu osoo beektu. Anilleen sirbu baay'een jaaladha. Otoo hin danda'eessiif jedhee miti ofii kooti jedheen tole jedhaan ture. Ati qoosa jirta. Turi mee waliin haasofnu. Tole. Hojii an sin gargaara. Natti mul'ate mee. Ati qodaa itti nyaatte illee jalaa kaasuun beektu. Maal jechuudha kun? Ati hojii maal hojjechuu beekta? Bishaan natti kennu yoon sin jedhe hin dhangalaasta. Ittoo sochoosuu yoon sin jedhe ni guggubda. Dhuguma kun sin jechaa jiraam. Ati hojii masti baay'ate qofa natti isa booddee ilaallee murteessuu dandeenya. Maal wanta haaraa maalitu jira? Yeroo hunda gaafa nan hojjedhu na argita miti? Haannaa maaloo kana hojjedha jedhiiti natti himi. Isa booda murteessuu dandeenya. Turi al tokko qalaman si fida. Loomi fayyaadha? Fayyaadha. Akkam? Fayyaa. Jira. Akkoon kee akkam? Nagaadha? Fayyaa isheetti. Kaleessa yeroo baay'ee gaarii waliin dabarsine. Dhugaa? Maal ta'utu akkoo ta'anii baay'ee natti tola ture. Isarratti immoo baay'ee tapha danda'u beektaa? Soo dhugaa keetti. Keessumattuu immoo gorsa isaanii. Seenaallee baay'ee beeku. Eeyyee seenaa baay'ee nama ajaa'ibsiisu qabdi. Kan si dhibu seenaa ishee hedduu jaallachuu ishee irraan kan kee yeroo hundumaarra deddeebite waan natti himtuuf ani mataan kooyyuu sammuutti qabadheera. Ayisii. Ani akkoon koo jechuun ati abbaa koo boqotaniiru. Haadha koo immoo ergan argeeni baay'ee tureera. Maaliif? Hin beeku sababii garaagaraatiin kanan jedhu har'allee rifeensi kee baay'ee bareeda. Dhugaa keetii? Dhugaa
Ofii koon hojjetadhe. Dhugaa keeti ati baay'ee cimtuudha. Anaafis guyyaa tokko naaf hojjedhe. Naatti tola. Gammachuudhaan siif hojjedhe. Dhuguma garuu guyyaatti hojii amma kanaan hojjettaati. Qoosaa jirta? Tole haa ta'u sanbatan si gargaara. Dhiisi malee. Dafnoodha haga jimaatattiidhaan kanan gargaarsa barbaadu. Ati immoo hojii hojjettuu hin qabdu. Yeroo hamaa Waggaa keessatti yeroo hammamii fidhanne. kanaaf inni hojii miti jechuu keeti? Baay'ee nama dadhabsaan bara. Tole hojii amma jiru kana walakkaa sana gargaartamoo nan gargaartu. Yeroo xiqqoof itti yaadu? Yeroo amma barbaadetti yaaduu dandeessa. Alam. Akkami? Akkam barsiisa. Nagaadhamti. Waa'ee gitaarichaa si gaafachuun dhufe. Alam. Kanaan dura yeroon qabu jedhee sitti miiraan bar. Anaaf kun jechuun waa'ee jireenya kootiim. Maal akkam? Mee yaadi. Baandiin dhaaba jettee achi keessatti homaa dandeettii tokko hin qabdu soo ta'e. Maarree kun jireenya kee waliin maaliin wal arga? Tole, waa'ee jireenyaas hin ta'in. Garuu namni maallaan jedha. Ergan barnoota xumuree boodallee barattoonni nan raaffatanii. Alam. Amma kana wanta si yaaddeessu taanaan torbanitti sa'a tokko yookaan sa'a lama si mijeessuu nan danda'a. Tole, baay'ee galatoomii barsiisa. Yeroof guyyaa isaa murteesseen sittin isa booda aarti kilabiitti tola garree achittiin si shaakalsiisa. Tole. Tole. Baay'ee galatoomii barsiisa. Rakkoon qabu. Sagga. Akkamati? Baandii kana yaaluufi? Lakka akkas miti. Calliseen beeksisa dubbiseera. Yeroo darbees gumee aartiitti galmoofte tachumaan hafte. Ufuu yaadeen ture garuu gidduutti waan muddateeti. Maaliin? Jechuun wanti si gargaaru jira? Lakki. Tole, akkami hiriyoota argatte? Eeyyii. Amma hiriyoota lama argadheera. Ishoo namatti tola. Daawit achi jira laali. Sagga. Maalidha? Sagga. Qormaata koo hunda isaan argadhe. Dhugaa. Baay'ee namatti tola. Dibbee rukutaa qo'achuu natti agarsiisteem.
Ati dibbee rukutuu hin dandeesse jechuudha? Amma kanas hin danda'u. Of tuuluu waan hin barbaanneef malee baay'ee dandeessi bar. Tole ijoolleen dorgomannu eegaa jiru adeemu. Jedhaa akka adeemnu. Kanaan boodaan abdii kuteera. Anis akkasuma abdii kuteera. Akka salphaatti illee abdii kutuu hin qabdan. Gaaffichi garuu baandii kana hagam barbaaddu kan jedhudha. Wanta barbaadan tokko argachuuf immoo irra deddeebi'anii osoo nuffii yaaluun barbaachisaadha. Kana caalamoo? Eeyyani kaaree feegaluu isaatii miti. Xumurtammoo dorgomuu barbaadeen ture. Lekki xumuramne. Kootu. ኩሩ ንግስት የሴት አርበኛ አትንኩኝ ባይ ፍርዳ ወቅዳኛ ለነጻነት ፋና የሆነች ብልህ ጀግና እመቤት ማነች ኧረ ገረግ እንዴት ቢደረግ የምረሳት የራሴን ማረግ ፀሐይ ሆና ሀገር ያሞቃት ፊት አውራሪ ዓለም ያወቃት ጣይቱ ቴጌይቱ ጣይቱ እመቤቲቱ ጣይቱ ቴጌይቱ ጣይቱ እመቤቲቱ ከወርቅም ወርቅ እሳት የፈተናት አሁ ለኔም ላንቺም የመንፈስ ንቃት ናት አሁ ፊት አውራሪ እመት መላይቱ አሁ ከልቤው ዘልቃለች ጣይቱ አሁ ጣይቱ ቴጌይቱ ጣይቱ እመቤቲቱ ጣይቱ ቴጌይቱ ጣይቱ እመቤቲቱ Isi malee anna maaliif akkas taatati garuu? Sitti himeera na dhiisi deemnarraa. Guyyaa guutuu baandii jechaa oolte. Lakka akkas miti anna si'ata kaaroo barbaade miti garuu ati baandii keessa galuun kee akkama kana fayyadu gati siif hin gallee fidhamanna. Mee amma yoona baandii kana keessa galee ati akkamitti alamiin argachuu dandeessa? Maal sitti fakkaate? Obboleetti koo barbaadeenii ishee ilaaluun dhufee akkas jecha akkan ishee argadhu itti deeniim. Ani tolee onsiin jedhee iyyuu harmeennaaf hin eeyyamu. Isa homaa tokko yaaddeenati. Ani shaamansiisuu nan danda'a. Hojiin sin gargaara naan jettes akka ati nan gargaarre beeka. Yoon si gargaaruu dhiisee anatu miidhamama. Mee naa kakadhu. Alam koo aduutu sin gargaara. Maqaa isheetinis naa kakachuu eegalte kaa? Tolee jechuu keeti? Hanna, eessa argamte? Ammayyuu baandiin keessan na barbaada yoo ta'e jedheetan dhufe. Sirritti kaa? Baay'ee namatti tola. Ati karaa obboleessa koorra bilisa ta'uuf filannoo biraan qabuyyuu ture. Haayileen olmaa guddaan irraa qaba. Kanaaf Annaa fi Loomiin weellistoota. Fiqir immoo barreessituu. Alam immoo gitaara taphatti. Ani kan jedhu Tsaggaan maaliif dibbee rukuttu? Ani immoo lakki. Akka ati dandeessullee dhageera. Hin dandeessi? Dhugumadha. Isheen dandeessi? Tsaggaa maaloo? Tsaggaa hin sodaatin. Nan sodaadhaan nama fuuldura dhaabachuu hin danda'u. Otuma yaali immoo
Yaaduun isaallee na sodaachisa. Artistoonni beekamoollee waltajjii irra ba'uu akka sodaatan hin beektu? Dhuguma keeti? Eeyyeen. Ati kana gochuu dandeenyaan immoo gara fuulduraatti ofitti amanummaan kee baay'ee dabala. Yaali rakkoo hin qabu. Tsaggaa maal kottu? Baay'ee gaarii. Tsaggaa maaloo baandii keenya keessa gali? Maaloo Tsaggaa? Tole jettee. Kanaaf maqaa baandii keenyaa maal jenni? Keenyaa dhagaa. Isaanis mana barumsa kana turan miti? Keenyaa! Akkam? Dhuftee loomiko barumsa akkam ture? Ana nu jedhan ture maaf rakkatta? Kun rakkoo maalii qaban talako? Ati mana barumsaatti dadhabdee dhufte miti? Cinqamsiin jedhee yeroo meeqaaf meeqasti nimneen talako? Amma sadhiisime. Oduu baay'ee namatti tolu tokkoon sitti hima. Jedhi nutti mika? Lakkenno sitti himu. Booda irbaata nyaachaan sitti hima. Booda immoo gammachuudhaan irbaati yoo na hudhee'oo. Obsa kan jedhamu hin qabdu miteetti. Talako anu umurii kanaan immoo yeroon itti obsu hin qabu. Haa ta'u sittan hima. Maalni? Dorgomeen baandii keessa seeni. Maal taatee nu callisi? Dhiisi maal taatee ennu? Kun waan guddaa ta'eetuyi? Kana caalaa wanti guddaa maaltu jira? Ana jaartii faana mana kana keessa yeroo oltu baay'ee na gaddisiisa. Ennu kunoo har'a reefuu jaartii ta'uu kee amanti. Sigaa dhiisi. Gaasiin jedhame itti osoo raawwatiin qoraan fixee barra. Dhiifama sin nageenyeen ture. Maal sitti tolaan jiru? Baandii keessa galuu kootti hin gammanne moo? Baay'ee natti tole malee. Keessumatti immoo alama oolmaa guddaa naaf oolee jechuu ishee dhaga'uu kootti baay'ee hin gammade. Ati immoo akkasnaan jettee waan biraa akka hin yaadne. Ati immoo rakkooma guddaa wayii qabda. Maal amma yoon xinnoo gammade? Maal amala dhabdare? Garuu Daawitii wajjin wal loltani moo? Waan sin gashine keessan galimme. Hojii mana keessaatiif ijoolleen dhiiraas itti gaafatamummaa qixxee qabu. Hojiiwwan haayileen hojjetu jajjabeeffamuu fi dinqisiifamuu qabu jettanii yaaddu? Fakkeenyaaf shunkurtii muruu. A. Jajjabeeffamuu fi dinqisiifamuu qaba. B. Jajjabeeffamuu fi dinqisiifamuu hin qabu. C. Hin beeku. Yaada keessan sarara ergaa gabaabaa 8228 irratti nuuf ergaa.